Tolee, nagaa fi haraarri jaalalli waaqayyoo lafaa fi bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo fi kabajamoo qulqulloota saba waaqayyoo biyya keessaa alaa yuutuubii waldaa eegumsaa hordofaa jirtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqaa lafa jirtan biyya jirtan gola jirtanitti dabalee daddabalee isiniif haa baay'atu isiniin jenna. Akkasuma yuutuubii waldaa eegumsaa sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan warroonni nu jajjabeessaa turtanii gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna. Akkasuma immoo yuutuubii waldaa eegumsaatiif haarawaa warri taatanoo sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkuma beekamu yuutuubii waldaa eegumsaa karaa ittiin dubbii sagalee waaqayyoo dabarfamudha. Egaa nu wajjiniin hirmaachuu warri barbaadan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Yuutuubii waldaa eegumsaatiin barnoota garaagaraatu darbaa jira. Walaloo qofa miti. Karaa faarfannaa akkasuma barnoota macaafa qulqulluu garaagaraa darbaatu jira. Barnoota baay'ee sammuu namaa eebbisu, sammuu namaa haaressuudha. Kottaa itti eebbifamaa isiniin jenna. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Dhaloota baay'een karaa ittiin dubbii sagalee waaqayyoo argachuu dhabanii kan dheebotan kan beela'an baay'eetu jira waan ta'eef sheer gochuudhaan karaa barnoota garaagaraa karaa yuutuubii waldaa eegumsaatiin darbu kana biraan gahaa isiniin jenna. Akkuma kaleessa nu jajjabeessitanii yuutuubii keenya iddoo guddaadhaan geessanii har'as immoo nu jajjabeessaa isiniin jenna. Sheer godhaa isiniin jenna. Laayik gochaa sabskiraayib godhaa isiniin jenna. Guddaa isin jaallanna guddaa isin kabajna. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa yuutuubii waldaa eegumsaa barnoota garaagaraa irratti dabarfamaatti jira itti eebbifamaa isiniin jenna. Anis immoo karaa yuutuubii waldaa eegumsaatiin karaa walalootiin waaqayyoo koo wal wajjin waaqeffachuudhaaf carraa argadheetii jira. Gooftaa isaa akkasitti carraa kana anaaf laatee galata ulfina guddaa argatu. Isinis immoo kennaa qabdaniin karaa faarfannaa karaa walaloo karaa barnoota garaagaraa lallabaan irree hirmaachuu warri barbaadaniin kottaa karaa yuutuubii waldaa eegumsaan nu wajjin dubbii sagalee waaqayyoo qoodadhaa isiniin jenna. Hirmaadhaa isiniin jenna. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama. Anis immoo walaloon qabadhee dhufe akkuma kana duraati wal wajjin itti eebbifamna. Mata dureen walaloo koo Iyesuus jireenyaa jetti. Iyesuus jireenyaa. Jireenya dukkanaa keessaa na baafattee cobsuu dhiiga keetiin birmaduu na baafte. Jireenya dukkanaa keessaa na baafattee cobsuu dhiiga keetiin birmaduu na baaftee gadadoo biyya lafaa jalaas na baafatte buddeena bara baraa harka keenyaaf laatte buddeena bara baraa harka keenyaaf laatte. Iyesuus karaadha Iyesuus jireenya isumaan jiraannee bakka yaannis keenya isumaan jiraannee bakka yaannis keenya. Daandiin kee sirrii deemsi kees asaasa callaa fi girdiyyuu sumata adda baasa callaa fi girdiyyuu sumata adda baasa. Jiraattee nu jiraachiftee nuuf laatte jireenya oolman kee gurguddaa nurraa qabdas beenya oolman kee gurguddaa nurraa qabdas beenya. Isa na barsiiftee mi'aa harka keerraa dhufeen dhandhamadha faayisaa koo jedhee maqaa kees waammadha faayisaa koo jedhee maqaa kees waammadha. Abjaalallee sirrii kan hin geeddaramne bakka salphinaattis kan tasawwaamamne bakka salphinaattis kan tasawwaamamne heddoon dhaquu hundatti na waliin kan taate carraa bahee galuu sumatu naaf laate carraa bahee galuu sumatu naaf laate. Takka sodaan qabu sirrittan si faarsa anoo argadheeraam jireenya karaasa anoo argadheeraam jireenya karaasa. Darbuu koos arganii dura koo dhaabatu akka waan deebii dhabdee gaafessi gaafatu akka waan deebii dhabdee gaafessi gaafatu mee maalumaaf dagattee jiraataa ta'uusaa gaafsiif gale garuu tarii si gaabbisa mee maalumaaf dagattee jiraataa ta'uusaa gaafsiif gale garuu tarii si gaabbisa gaafsiif gale garuu tarii si gaabbisa. Gaarummaa isaa dhiisanii badiinsa isaa filatu harka Yihuudootattis dabarsanii salaatu harka Yihuudootattis dabarsanii salaatu. Gaafa laalu gamanaa gaafa laalu gamasi kan qilleessa abboomu kunoo Iyesuusi kan qilleessa abboomu kunoo Iyesuusi. Gaafa naan mormanii bitaaf mirga dhaabanii jireenya naa laattetti kunoo inaafanii gaafa naan mormanii bitaaf mirga dhaabanii jireenya naaf laattetti kunoo inaafanii jireenya naaf laattetti kunoo inaafanii. Jireenya naa laachuuf dhiiga kee cobsitee lubbuu kees kennitee darara meeqa obsite dhoksaatti kan beektu keessa garaa namaa yaa abbaa sirrii koo yaa abbaa beekamaa yaa abbaa sirrii koo yaa abbaa beekamaa. An biyya lafaa yaaduu tasuma dagadhee yoon du'e somaa miti ergansiin argadhe yoon du'e somaa miti ergansiin argadhe yaa birmataa dhugaa kan gatamaa barbaaddu mee maaluma sii ta'ee eessammoo si kaadhu mee maaluma siif ta'ee eessammoo si kaadhu. Gaafan dagatamee an ta'e kophaa koo ofitti na qabdee naan jetta mucaa koo ofitti na qabdee naan jetta mucaa koo dhugumatti jireenya Yesuus ilmi Waaqa inni dhugaaf ragaa dhugumatti jireenya Yesuus ilmi Waaqa inni dhugaaf ragaa.
Jaallattus jibbitus jireenya kee irratti Yesuus kan dhufu balbala jallootayyuu harka isaatti kan cufu balbala jallootayyuu harka isaatti kan cufu. Jireenyi bara baraa isa biraa argama warri biyya lafaa garuu ni wargama warri isa amanii mootummaa soorama warri isa amanii mootummaa soorama. Mee sirriitti ilaali jireenyi nasiif laate suma oolchuuf jedhee jirma jiidhaa baatee suma oolchuuf jedhee jirma jiidhaa baatee maqaa isaas waammattee gaaraaf tabba baate har'a maaliif garuu diina isatti taate har'a maaliif garuu diina isatti taate. Maafaan sin faarsuree erga na jiraachifte maqaa kee qulqulluus kunoo na waamsifte maqaa kee qulqulluus kunoo na waamsifte. Du'a afur bulee kaasee jiraachisee jaamaa waggaa meeqaa ifa argachiise jiraataa ta'uusaa mee maaltu shakkisiise jiraataa ta'uusaa mee maaltu shakkisiise. Osoo hangoo qabuu gadis of deebisee osoo dubbii qabuu beekama callise harka diinaggaruu kan isa fannise harka diinaggaruu kan isa fannise. Araara isaa dagattee kan hojjettu shiraa Yesuus du'ee nafne ka'eera yaa firaa. Araara isaas dagattee kan hojjettu shiraa Yesuus du'ee nafne ka'eera yaa firaa. Yesuus du'ee nafne ka'eera yaa firaa. Of eegaa ijoolleen gooftaa inni biyya lafaa akka isin hin dhaalle bineensi bosonaas akka isin hin nyaanne bineensi bosonaas akka isin hin nyaanne. Guyyaa sadiin booda bara dirmamuunsaa guyyaa sadiin booda bara dirmamuunsaa angaruu amaneera jiraataa ta'uusaa angaruu amaneera jiraataa ta'uusaa. Osoon cubbuu qabuu ija gaariin na laalte ulfaadhu Yesuus koo jireenya naaf laatte ulfaadhu Yesuus koo jireenya naaf laatte. Gooftaan baraaf jireenya keessa na eebbisu eebbifamaa bakka dogoggoroo jirutti immoo na of kalchaa walaloon koo kana fakkaata. Ergaa guddaa akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Sagantaa biraa nama walitti deebi'utti ayyaana Waaqayyoo keessa naa tura. Gooftaan baraaf jireenya keessan eebbisu eebbifamaa baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabanya. Sheer godhaa, subscribe godhaa, like godhaa dhaloota biraan gaasiniin jenna eebbifamaa.